Akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu hordoftoonni koo chaanaalii kana hordoftan marti keessan akkam jirtu ani nagaa kiyya galata waaqayyo bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha ani fayyaa kiyya nagaa kiyya galata waaqa hojiin akkam qimamoonni mana maadaamii jirtan marti keessanu akka nagaa taatan abdiin qaba nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha akkam jiruun jireenya akkam jiruun biyyoormaa kun maal akkam sinitti jirti ana biraa gaariidha isatti haa tolu simbiraas immoo akka gaarii ta'u abdiin qaba haadha waan nama xiqqoo qimamii mana maadaamii tokko irratti waan xiqqoo haasa'uu barbaade dhufe innis maal inni yoo jettanii waa'ee dhuma amma yeroo hammaa kana miidiyaa irratti gallakkifamaa miidiyaa irratti ta'aa jiru kana baay'ee waan garaa nama nyaatudha innis maal inni yoo jettan waa'ee dhuma ijoollee biyya ormaa jirtu kana ana dabalatee sinuma jennee waluma taaneetu waa'ee dhuma hojii biyya ormaa kana jiru biyya ormaa kana irratti waan tokko amma ta'e wayii dubbachuu barbaade nan beeka fi toon taane hordoftoonni chaanaalii kana hordoftan marti keessan immoo like subscribe share akka gochuu hin daganne abdiin simbiraa qaba wala guddisnu wala jajjabeessinu bakka gurgurreetti wala gorsinu sinin jecha baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja arrammoo wanti mata duree godhadhee dhiyaadhe tokko ijoollee qimamootummaa mana maadaamii jiran kana keessa innis maal inni yoo jettan yeroo amma ijoolleen baay'ee ijoolleen miidhamaa jirti ijoolleen baay'een du'aa jirti ijoolleen baay'een akkaataa itti duutee wallaalamaa jira baatee gala dhabaa jirti itoo maatii ishiin argee waggaa 3 waggaa 4 itoo maatii ishii dheebettu itoo maatii ishii arguu barbaaddu ijoolleen baay'een samuuni kana yeroo muraasan alatti ijoolleen baay'ee ishii namseessaanii darbee jira innis maalirraan kan ka'e ijoolleen tokko akkasitti miidhaan hirra ga'u maalirraan kan ka'e innis immoo tokko ijoollee adaraa keessan wanti sinin jechuu barbaadu adaraa keessan mana kontraatatii hin bayina bakka mana kontraatatii hin bayina warri mana kontraataa sun hojii amma barbaada sinitti haa kennani omaa sinin godhan maaliif hojjettan seeraan sin fuudha waan ta'eef seeraan harka jirtu waan ta'eef seeraan isaan bira jirtu waan ta'eef sinin hin miidhani yoo hojiin isaanii sinitti ulfaateen irrattis miidhaa sinirraan geessisan sinin miidhani adaraa keessan yaa ijoollee afaan namaa dhageessanii hin bayina hin shawwadamina namsee keessanis dhabdanii maatii keessanis dhabdanii jiruu biyya ormaatti gubattan dafqa keessanis dhabdanii jiruu addunyaa kanarraa dhiistanii boqottu kunoo akkanatti hin bayina bakka yoo sinii ta'uu baate biru 50 haa ta'ullee yoo sinii ta'uu baate bakka hojiin biyya ormaa yoo sinii ta'uu baate 50 illee qabaadhati galaa biyya keessanitti nagaa ta'aa jiraadha qansiraa hojjadhaa jiraadha namsi keessan barabaraa hin dhabina adaraa qimamoonni mana maadaamii jirtan namni si shawwadee mindaan maddeedha kan mana kontiraataa mindaan maddeedha siniin jedhanii sin baasanii karaan taan mana ijaasaa teessanii guyyaa guutuu hojii malee mana ijaasaa keessa taa'u maaliif waan biyyaa baanee wallaalla ijoollee yookiin nutti tolee biyyaa baana yookiin nutti badee biyyaa baana yookiin dhiphannee yookiin rakkannee biyyaa baana akkoo adaraa keessan kan isiniin jedhu qimamoonni mana maadaamii hojiin sinii ta'uu baatu galaa gara biyya keessanitti qansiraa hojjadhaa guyyaadhaan 200-300 argadhaa jiraadha hin bayina namsii keessan kanaaf jecha hin bayina mana kontraatatii birreen singaa biyaansi 1,200 namni afaan beeku nama hojii beeku 1,200 garuu yoo hojii beeku yoo afaan beeku baate 1,000 har'a ansin dhugaa waaqayyo sanitti mudhaaf yeroo mindaan 500 dhufe yeroo duraa jechuudha yeroo mindaan 500 dhufe yeroo mindaan 500 waggaa 2 waggaa 3 hojjedhe 500 birree asii diraama 500 jechuudha dubaama kanaan ture diraama 500 hojjechaa ture har'a garuu tamasgeen diraamni 500 suni yeroo sana yookiin 7,000 yookiin 8,000 yookiin 6,000 amma garuu 1,000 kaffalama kan ati hojii afaan beekin biyyarraa kan dhuftu 1,000 dhufta 1,000tti dhuftu sana ati 1,000 har'a meeqa manizaareen Itoophiyaatti 30,000 tamasgeen hin jennu 1,200 kontraata nu kaffalamu 1,400 1,500 1,600 barbaadu baana maal sinii godha birriin yoo jiraattan ikkoo birritti kan birritti dhuftan birri hojjettan sana mee kan itti jiraattan yoo namseen keessan jiraate yoo fayyaa qabaattanidha
kasi yaaduu qabdan jiru addunyaa kanarratti fayyaa ta'uu keessan malee birrii ilaaluu hin qabdan qimamoonni mana maadaamii jirtan marti keessan adaraa hin bayina mana kontraatatii bakka usni ta'uu baate gara biyya keessanitti galaa namsi keessanii dhabina warra keessa waggaa baay'ee dhabdani itoo ijaan arganii biyya namaatti duutanii dadhabbii keessan guyyaa gaaf tokko tootti naarrifatanii uffay jettanillee itoo irri barraallee saatiin meeqa saatiin natti ga'e hojiin natti ga'e rimni na dagatte ganaa waan meeqan kaane natti dhufanii itoo nan maan hojjetiin itoo kana jettanuu maa duutanii biyyee taatu obbolaawwan koo maa duutanii biyyee taatu maalidhaafi humaa hojii isinitti ulfaate galaa biyya keessanitti ikkoo biyya keessatti natsaannatiin jiraattu namni achi taa'ee hojiin biyya hojiin hin jiru jireenyi biyyaa kaala'ee isaan maa jiraachaa jiru warra akkana isin hin jedhuun dhaggeeffatina warra akkas hin jedhuun fudhatina harka ofii jiraachaa jiru si'in garuu biyya nan gala'ootti jireenyi qaala'ee wanti itti jiraatan hin jiru isin hin jedhaniif baay'ee karaa irraa isin dabsaa jiru adaraa yaa obboloowwan koo adaraa kan isin hin jedhu mana kontraatatii hin bayinaa yoo isinii ta'uu baate qaxxee ati gara biyya keessanitti galaa an kan isin gorsu kanuma qimamoonni mana maadaamii jirtan hundi keessanuu miidiyaan kun alana miidiyaan tolfatee kunis bayeet waan jechan taane waliin jedha kunis bayeet keessattuu dubartiin maraatte anumarraa kaaseen jedha bakka anis dubartiidha waan ta'eef anumarraa kaasee dubartiin maraatte jechi dubartiin hin jedhamne miidiyaa kanarratti jedhamaa jira ijoo maaliif ta'a kun boru biyya keenyatti koo deebinee galla har'a nutti fakkaate malee har'a asirratti miidiyaa irratti baanee haasofne malee waa'ee biyya namaatti hin hafnu waggaa 20 ta'e 10 ta'e boru deebitee biyya keetti galta maaliif dhalaa taatee jecha hin taane haasofta miidiyaa irratti baate jecha dhiirri ilmi dhiiraa haasa'u salphatu dubartiin haasaa jirti har'a miidiyaa irratti jecha hin taane maaltu sin haasofsiisa maali yaa obbolaawwan koo maali yaa lammiiwwan koo maaliifin biyyaa bahee maan jedhina ikkoo miidiyaa kanarratti nama meeqa si argaa oola abbaan kee si argaa oola obboleessi kee si argaa oola obboleettiin kee si argaa oolti hiriyyaan kee si argaa oola kan abbaa manaa qabdu abbaan manaa kee si argaa oola jecha hin taane jecha dubartii qaalaati dubartii keessaan baanetu dubartii kana tiktookii kanarratti bahamee haasa'amaa jira kun maaliif ta'e bara kana bara safuun badde TikTokin kun dhufee yoo akkana ta'e duruma akkanatti safuun bade ta'e bara dubartiin jecha hin taane jecha dhiirri naasofne haasoftu ani TikTokum kanarratti arge safuu sin gatina obbolaawwan koo safuu sin gatina waan biyyaa baataniifis hin dagatina waan hundumayyuu hin galtu boru biyya keessanitti koon galtu har'aasitti naftanii biyya ormaatti naftanii borume miidiyaa irratti inni si argu hundi boroo karaatti si argeenuma si beekaa intale kun kaleessa akkana tochaa turte intali kun akka taasaa turte jecha intaani haasa'amaa ture ishii biratti jecha intaani haasa'aa turte intali kun siniin jedha quba sinitti qabakkoo biyyatti gaafa galta inni miidiyaa irratti sin hordofaa jiru jecha intaani haasa'ina qaalaati intaani arramaa haasaa egguu haasoftan jecha maraxaa haasaa malee jecha keessan filachaa haasaa malee jecha ilmoon dhiiratu hin haasofne dubartiin miidiyaa kanarratti baate maaltu si maraacha maal yoo intarneetii si maraacha goba miti taa'ii dhugaa maaltu si maraacha akkasitti jechan taane si haasofsiisa miidiyaa irratti si baasee ganaa biyyi kun akkas biyyachi akkas biyya akka maaltu sin haasofsiise nadheen kamiyyuu nadheen bakka maqaan dubartii tokkumaadha maqaan dhiiras tokkumaadha maqaan dubartiin tokko badde taanaan dubartii hundumatu badee jechuudha kanaafi safuu hin gatinaa obbolaawwan koo safuu hin gatinaa safuu keessan safuu hin dagatinaa keessattuu batala jechuudha ijoollee oromoo maraachaa jira dubara oromoo maraachaa jira dhugaa waqa mee ijoolleen akkasitti baatee miidiyaa irratti ijoollee warra soddaa jettan kun baanii miidiyaa irratti jechan taane haasaan qaalatii ilmoon dhiiraa naasofne haasaan argitanii garuu kan haasaa jiru ijoollee oromoo garuu kan du'aa jiru ijoollee oromoo kan jechan taane haasaa jiru ijoollee oromoo maaliidhaaf kaayyoo manaa baane maa daganna obbolaawwan koo maatii qabna boruun gallakkoo obbolaa qabna boruun gallakkoo miidiyaan sooshaal miidiyaa koo hundumaa si argaa oola waan tasaa oolte maraatina tasgabbaa waan baataniif yaadadhaa hundumtuu osinitti tolellee gaduma qabadhaa jiraadhaa sagalee waaqayyoo maal jedha isati gad of qabdi anolossi qabaa'edha gad of qabaa hoo qubni nama tuttuqallee gaduma of qaban gaariidha dhugaa qimamoonni mana maadaamii hunda keessanii immoo miti takkaan keessan obbeetu kan miidiyaa irratti baatanii jecha qaalaatii ilmi dhiiraan haasofne kan haasoftan dhugaan siniin jedha hunda keessanii miti kanaafiyyuu abbumatu kabaja ofirraa buusa
yoon ani of kabaje namni na kabaja yoon ani of salphise immoo namni na salphisa ani kabaja koo ofii qabaanan eenyumtuu na kabaja ani nama jala obbuusna namni kamiyyuu ana mataa koratti ala ba'uu barbaada garuu ani ofin kennine taanaan umtuu natti siqee omaana gochuu hin danda'u garuu of obbolaawwan koo kan isin gorsuu danda'u mana kontiraataa isin bayina namsee keessan dhabdanii maatii keessan dhabdanii ishii laffaatan dhabdanii ta'a mana kontiraataa isinii ta'uu baate galaa biyya keessanitti maaltu isin daangessa bakka bayina mana kontiraatati miidiyaa irratti baatanii immoo jecha intaane waliin jedhina jecha intaane naasayina boruu biyya galtuu biyya namaatti naftanii adaraa kan isin jedhu kanuma obbolaawwan koonde keessan baganda goggoretti dhiifamanaa godha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja nageenyi waaqayyo siif faana haa ta'u asirratti immoo amma dhumaatti viidiyoo koo kana dhaggeeffadha adaraa isin jecha viidiyoo koo kana akka dhaggeeffattan abdiin qaba like share subscribe gochuu sin dagatina wal jajjabeessina iddoo dogoggoretti wal gorsina waan manaa baaneef waan biyyaa baaneef haa yaadannu hunda keessanuu isin jaalladha isin kabaja guyyaa gaarii isin haa ta'u